Hundeessaa kamiin bartee yoom barteen? Artiist Haacaaluu Hundeessaa gootarra gootaati kan Oromoo keenya ittiin boonnaa ittiin waan dhaamsanuu dhaamaa ture waan waggaa 150 nuquuqaa ture sana waan tureef jecha dura inni rabbiin haa araaramuuf jannata keessatti haa qananiisu jecha ani isa duraan dursee kaniin argee kiliipii irratti ture biyya otoon Itoophiyaan dhufin dura ergaan as dhufee booddee Oromiyaa keessatti wal argine wal barree dargaggeessa ture yeroo sanitti waggaa 15 dura kan imagine nama xinnaadha ture waggaas muuziqaa babbareedaa kan aadaa waan afaan ifii waan eenyummaa ifii kan ittiin mul'isu kiliipiilee akkasii sana waanan argeef jecha baay'een dinqifachaa ture nama guddatu ta'uu isaatis natti mul'ataa ture. Ati ani biyya keessa gatii hin turreef jecha yeroo sana nan deddeebi'aa alaa fi kana jaboo waliin wannan jenne ergasuu ammaas tumaan deddeebi'uu gootichi kun wannoon isaa ol ka'e. Feemiin isaa maqaan isaa hojiin isaa nama hedduu hawwachiisee nama keenya kan Oromooti illee otoo hin taane namni biraati illee akka jaalachuudha ture. Akkasitti ga'aniis caala amma wal baraa dhufnee innis muuziqaan guddatee maarra jedhe akka miizishaana tokkootitti otoo hin taane kan ilaaluu kan isa ibsuu danda'u akka gootota Oromoo keessa jiran keessaa tokko jedheetan kaniin isa madaalu. Wannoo qabaachuu isaa jiraamati jabina qabaachuu isaatii fi dhaabbii qabaachuu isaa dhugatti namni akkanaa ummatuma Oromoo fi Oromiyaa duwwaadhaa fi nuti dhaamsi inni dhaamaa jiru bikka cunqursi jiru hundattuu ummata sana hundaaf nama dhaabbate afaanuma ittiin sirbuutu afaan Oromoo ta'e malee kontentiin isaa qabiyyeen waan inni jedhu rakkataa addunyaa keessa jiru maraafu yoo hiikame jechoonni isaa hundaafuu nama sarf godhee jechaadha inni goota keenya goota addunyaatiif jedheetan achittiin ramade isaa. Yeroo jalqaba egaa walitti siiqxanii wal bartan irraa qabee wanni waayee kee wanni siin jedhe jira fakkeenyaaf hojii aartii gaafa aartii sirbaa kana gaafa jalqabu namoota inni argaa dinqisiifachaa guddate akka jiran hin hima waayee siin waan jedhe qabaa wanti yaadattu. Jira ilaa wanni tokko ani jaarsaa umrii isaanii dura waanan jiraadhee fi dhaabbiin qaba ilaalchaan qaba dhaabbiin kiyya akkuma Haacaaluutitti nama kiyyaaf eenyummaa kiyyaaf quuqamee tarkaanfachaa ture. Karaa sanirrattiin isa argee nu tokko taane lubbuun keenyaas tokko yaadni keenyaas tokko akkasuma baay'ee innumaa dinqifannaa keessa sirba isaa tokkotti harka nyaatu diina ofii malee je'ee wallisee Ali Birraa maarree kan jedhu tokko sirba isaa tokko keessatti maqaa kiyyaas kan kaasee jira. Maqaa jechuun maqaa san kan kaaseef ilaayinii agartee sarara Ali Birraan irra jiru san irra jirraa waan inni himu himaa jirra jechuu isaati gara biraatiinis. Innaa ilaalchi keenyaa fi sararri irra deemaa jirru argite gara qabsoo uummata keenyaa tokko jedhee kan laala. Kan jecha duutii isaa hedduudha na hubde namni ana duwwaadhaa miti akkuma isin jedhe silaa warri Jaapaan warri Ameerikaa warri Yugaandaa hundinuu afaan isaaniitiin waan inni jedhu sana hiikanii argisiisan. Yoo hubatan silaa baay'ee gaddan isaaniis maaliif akkuma isin jedhe international nama qabsaawaa internationalidha kan ittiin ammaas boonu keenya ta'uu isaatiif ammoo nu harkaa fudhatan waan fudhatan se'anii
isaan qaamuma isaatiin biraa fudhatan malee lubbuun isaa rabbi birattis bakka guddaa qabdi, ummata isaa biratti bakka guddaa qabdi. Maalan siin jedhagaa nama du'ee miti inni nama zalaalam jiraatu jiraataadha. Kanaafuu argitee duraan egaa amma xinnoo bubbulleetu xinnoo jajjabaannee wanna jenne malee namni rifaatuudhaan an dubbachuu hin dadhabe galgala isa ajjeesan jedhanii halkan keessanatti himan nan rifadhe arjuu ta'a malee kun dhugaa miti jedheetiin wanna jechaa ture. Garuu dhugaa ta'e haaya'umaa haa ta'u isa akka gooticha keenya kanaa Haacaaluu Hundeessaa miliyoonotaanii argachuu jiraanna. Lubbuun isaa nu wajjin jiraatti. Fedhiin isaa dhaabbiin isaa nu bira ni jira. Kanaafuu dhaloonni amma otoo hin taane kan fuuldura dhufu hundaa Haacaaluudha ta'a jedhee kan abdadha. Tole, mee hojii isaa keessaa wanni si keessatti hafee yaadattu sirboota isaa keessaa yookaan geerarsaa ta'uu danda'a. Wanni si keessatti kunoo bakka yoomuu hin raafamne akka qabaatu godhe isa kami hojii isaa isa kami yaadatta? Ani waan inni agartee himaa ture akka qabsaatti akka dargaggeessa jaalalaati akka ilma hawaasaa waan hawaasaa himaa ture hundinuu natti wannoodha qaba. Kireeditii guddaadha qaba. Wannummaan inni jedhe kanaatu kaanirra wayya kaantu kaanirra wayya kan inni jedhu hin qabu jechuudha. Hundi isaanii top the best. Qasaan tokko waan godhu ol godhe malee danii gadi wanni nama filachiisuu miti jechuun kiyya sirba kudhanii sirbe. Sirba kan sadaffaa, kan sadlaffaa, kan tokkoffaa jedhee waan nu jedhuu miti. Tokkoffaarraa hanga kudhananuu filamoota jikikoota. Gara aadaatiin yoo dhuftee, gara afaaniitiin yoo dhuftee, gara qabsootiin yoo dhuftee, gara jireenya hawaasaa keessatti kana hundaa waggaa laaltu. Wannummaan inni kaasee hundinuu waan nama lubbuu qabu yookaan hubannoo qabaachuu danda'u waan inni jedhe hundaa fayyadaa faayidaa guddaa uummata keenyaaf qabsoodhaaf godhe. Mayyee kan biraa kan inni si gaafadhu artiist Haacaaluun walaloo ofii barreessee yeedaloo itti godhee qopheessa ofiifis gaafa qopheessu akkasitti qopheessaa waa'ee sanaa wanni dhiyeenyatti beektuu fi waa'ee isaa irraa dubbattu maaltu jira? Gootni keenya kun artiist Haacaaluun artiistii duwwaa miti goota waan hundumaahu nuuf waan guddaadha. Wanni inni jedhu inni barreessuu namni biraa barreessuu yeedaloo namni biraatti godhu inni akkaataatti dhiyeesse fedhiin isaa guutuu waan ta'eef jecha nama biraatiin raayillee yoo sirba walaloo fi likkii waan agartee dhaamsa ergaa ummataaf erguu danda'u isaaf isatti tolee fuudheeti olola kan nama biraa yoo ta'e kan ofii yoo ta'e waan ijaan argaa jiru waan keessa jiraachaa jiru waan ta'eef jecha sana barreessa waan isaa dhukkubsu waan isa ummata isaa cunqursu balleessu waggaa argu ofii isaatiifis barreessee hunna jedha. Ammoo gara biraatiin namarraa walaloo yookaan yeedaloo fuudhuu isaa hin beeku. Waan hin beeku inni wannummaan dhiyeessu hundumaa waan faayidaa guddaa qabu ummataaf, ummata cunqurfamaa maraaf dura ummata isaatiif, ummata Oromootiif, eenyummaa isaatiif waan godhuuf kana sanitti hedduu nama dinqisiimaadha. Dandeettii isiin qaba ofii isaatiif barreessee yeedaloodhaas godhachuu kana akka qabu. Namni biraatillee barreesseetti kana inni waan isatti dhaga'ama waan inni keessa jiru waan abbaan isaa akaakoon isaa akaakileen isaa keessa jiraatanii
rakkoo akkanaa kana akka mo'achuu danda'u qabsiisisaa akka qabsaa'uun godhee uummata onna godhuu isaati jecha gayaa hin qabu waan isaaf isa akka gaariitti kan ibsu. Uummata Oromoo keessa dhugaan siinja akkamiin jireenya kiyya keessa taa'ee arge gurbaan kun ergamaadhaa jedheetan ergamaa rabbii hin jiraame rabbiin qomoo hundumaaf tokko nima kenna. Inni sadarkaan isaa sadarkaa Maartin Luuter King kibba Afrikaa Mandeelaa hin jiraamiti gara gurguddaa qabsaa'ota Mahatma Gaandhi sadarkaa sanittiin isa kaa'a. Achi nama jiru quuqama uummataa dhiichicha hambaa akkamitti nama keenya wanna godhee miidhee san hunda facaaseeti sodaa malee qawwee afaan dhaabbatee nama dubbatu uummata keenya keessaa kan arge dhugattiin siinjaa Malcolm X Oromoo Mahatma Gaandhi sadarkaa isaanii sanirratti na biratti inumaatu isaanii ol jechuudhaan danda'a. Garuu asumarratti yoo daangeessine namoota waan beekuuf jecha uummannis maqaa dhaweef kan dhawe kan Ameerikaanii kan Hindii kan South Afrikaa kan inni achirratti daangeeffamullee kan irraan turre ammaaf gaa sadarkaa sanirratti ilaallaa anis ilaala jedhee kan dubbata. Akkamiin namni kunii akkamiin yaadatamuutu jira jettee yaadda egaa sabni Oromoos sabni kaanis akkamittiin nama kan haa yaadatu akkamittiin yaadatamuun irra jira jettee amanta? Inni ani haa yaadatamuu jedheetii miti kan hojjete argite dhugaa hojjetu sirbootaas geeraraas waan hundumaa kan garuu dirqama kooti jedheetii hojjetee maqaa ol aanaa kana argate. Kanaafuu yaadatamuun isaa waanuma hin oolle siidaa dhaabnaa maqaa isaatiin karaalee maqaa isaatiin mana barnoota Oromiyaa mara keessa inumaatu warruma empaayeeruma kanaa warra nama bilisoomse yoo jiraate gurbaa kanaan sin ja'aafamuu fuuldura dhaabbatee waa takka otoo hin sojaalle gootaati. Kanaafuu seenaa waan galmeessee jecha seenaaleen isaa san manneen barnootaatitti dhaloota jenereeshinii fuuldura dhufuuf kana hundumaa akka baratan gochuu idaaleen isaa tokko maqaa isaatiin gaa waan feene yoo goone maqaa isaa hin gitu jechuun kiyya maqaa gootaa Haacaaluutiin waan dandeenyu hundani goona yaadatamaadha. Inni akkamitti yaadatama jedhanii gaafachuu hin barbaachisu. Inni hojjete seenaa galmeesse bakka barbaachisu ol waan qaqqabsiiseef jecha yaadatamaadha. Haga jireenyi ilmaan Oromoo jireenyi cunqurfamoota kaaniifis Oromoo kan hin taane haga jirrutti yaadatamaadha sin jedha ilma koo. Hedduu galatoominuu jiraadhu walii keenya gaaffiin koo silaa kan inni si gaafachuu barbaade kanumaa yoo wanni dabaltee jettuun jiru ta'e asuma irratti xumurra. Galatoomi rabbiin gama isaatiin goota keenya kana bakka isaan malu jannata keessatti rabbiin haa qananeessu jenna kan gaafannu waan biraa wanni abdannu fuulduraaf gootota akka isaa